Harkafuune akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa guyyaa roolesinitti maana waliin tura. Taphoonni torbee 8ffaa liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddii Caa magaalaa Shaambuutti wiixataarraa geggeeffamee ooleera. Dirree mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti sa'aatii 3 irratti kan eegalee ijaajjii fi hojjettoota mootummaa godina Horroo gidduutti taphaa godhameen ijaajjiin galchii tokkoof duwwaan injifateera. Rooberaa Shuunaa ammoo taphataa urjii taphichaa ta'uun ijaajjii irraa badhaafameera. Isteediyeemii magaalaa Shaambuutti sa'aatii 2 irratti kan eegalee Baakkoon fi Horroo Bulluq Baakkoon galchii tokkoon dursaa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiinis galchii 2f duwwaan injifateera. Kennaa Shaamballi immoo Baakkoo irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 4 irratti ammoo Abaaboo Guduruu fi Shaambuu gidduutti taphaa godhameen galchii malee qixa bahuun qabxii qooddatanii jiru. Miidhagsaa Taakkalee ammoo Abaaboo Guduruu irraa karreegaa cimaa ta'uun badhaafameera. Tapha sa'aatii 6 irratti eegaleen Billoo fi Geedoo gidduutti duwwaan boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa boodaanis qabxii qooddatanii jiru. Mirkanaa Wasanaa ammoo Geedoo irraa taphataa urjii ta'uun badhaafameera. Tapha waaree boodaa sa'aatii 8 irratti eegaleen Gabaa Jimaataa fi Luugoon galchii malee duwwaan boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa boodaan ammoo Luugoon galchii tokkoof duwwaan Gabaa Jimaataa injifateera. Gaaddisaa Geetaachoo immoo Luugoo irraa taphataa urjii ta'uun badhaafamera. Tapha torbee 8ffaa xumuraa sa'aatii 10 irratti eegaleen Sulula Finco'aa fi Silkaambaa gidduutti geggeeffameen galchii malee duwwaa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiinis Silkaambaan 3-0 Sulula Finco'aa injifateera. Siraaj Mahammad immoo taphataa urjii ta'uun Silkaambaa irraa badhaafameera.